Artistii jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate artistiin Hawwii Tazaraa wallee haaraadhaan dhufaa jirti. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baggar chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan saniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi keessumaayyuu waa'ee artistii Hawwii Tazaraa irratti ilaalchisee wallee haaraa isin bareechitee dhufaa jirtu kanarratti ilaalchisee odeeffannoo fi oduu bareedaa garaagaraallee isinii qabadhee dhufee jira. Egaan amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jecha warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo namoota hedduu bukkee geessuudhaan akka namoonni hedduun daawwatan illee godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneet isin haa dabarsu. Egaan akkuma beekamu kanaan dura artistiin jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate artistiin Hawwii Tazaraa uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi hedduu kan qabdudha jechuudha. Keessumaayyuu sirboota bara qabsoodhaa kaasee amma ammaatillee sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabattee kan uummata isee bukkeetiin ga'aa turte jechuudha. Keessumaayyuu ija uummata Oromoo bukkeetti ija tokkoffaadhaanii akkasumas illee ija uummanni hedduun illee dinqisiifatuu fi sabboonummaa isheedhaan illee artistii boontuu kan taatedha jechuudha. Artistiin Hawwii Tazaraa egaa amma immoo sirba bareedaa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee miidhagaa kan ta'e akkasumas illee hedduu kan itti dadhabde kiliipii fuuliidhaan qabattee gara uummata isheetiitti deebi'aa jirti jechuudha. Egaa isin hundi keessaniyyuu akkamitti simatu suniin jecha artistii jaalatamtuu kana warroonni haala bareedaadhaan simachaa jirtan illee komentii jalatti lakkoofsa 22 barreessuun dagatinaa suniin jecha. Egaa daawwattoota keenya artistii keenya kanaan immoo sirba bareedaa isee kanaan illee dafii kottuu nu qaqqabisiin jennaani. Egaa daawwattoota keenya yoom dhufti maalirratti dhufti kan jedhu immoo artistiin keenya akka toora feesbuukii irratti dubbatteeni kan isheen dhuftu yeroo dhiyeenya kana gidduutti sirba kana hojjedhe xumuriira istuudiyoo keessa jira qaata ba'ee illee jettee uummata isheetti dhaamsattee jirti jechuudha. Egaa maalirratti immoo dhufti kan jedhamuuf immoo artistiin keenya kun yuutuub chaanaalii mataa isheetii banattee illee kan turtedha jechuudha. Egaa yuutuub chaanaaliin ishee immoo sabiskiraayibii fi namoota hordoftoota hedduu kan qabu miti. Egaa kanaafuu dhaqaatii yuutuub chaanaalii ishee diskiripshin booksii jala yookaan komentii jala isiniin ka'aa dhaqaatii fuudhaatii sabiskiraayib godhaa fi artistii keenya kana bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufne immoo kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.